haa ga'u nageenyi koo ilmaan Oromoo biyya alaa jirtaniif. Yaa ilmaan koo yeroo dhaamsa kana isiniif ergu du'aa fi jireenya jidduu keessa jira. Jiruu du'aa gadi kana keessa jiraachoo mannaa mirga namummaa ofii falmatanii du'uun lafa birattis waaqa birattis duuti dhaloota waan ta'eef kabajaa qabu. Yaa ilmaan koo hafuura kiyya kana kan addaan ciccitu dhageettanii akka mileen isin hin cabne abdii guddaan qaba. Yeroo ammaa kana namatu bineensa ta'ee, bishaantu boore, imimmaantu dhiiga ta'ee, dhiigatu bishaan ta'e. Sukkaarri arraba irratti nutti hadhaa'e. Waan kana hundaa dhaloonni ammaa kun gatii bilisummaan qabdu hubate aarsaa barbaachisu hunda kaffaluudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatitti tarkaanfachiisaa jira. Hadhaan summii malee kan nama ajjeesani, madaan kukulee sammuu ittise. Ulfaatinna dachee irraa hundaa natti baachise, ilaamee haxxifadhe. Furrii sammuu kiyya keessa jiru dhiigaan wal makame gaafa baasu eelaa waggaa dheeraa ta'uu isaa mirkaneeffadhe. Garuu ammas xiqqoon ture yaaddoon, sammuun addaan na dhoose. Sammuu kiyya harka lamaan qabadhe walitti cuunfee ija koo dunuuffadhe. Akka nama hafuura addaan citeetti sakandii muraasaa fi du'a callisaa tokko jallise. Yaa ilmaan koo sammuu kiyya yeroon dhageeffadhu rakkoo xixiqqoon akka hin mo'annee fi sodaadhe. Torbaan sadan kana keessa ammoo waan isinitti jirtanii odeeffannoo akka gaariitti hin qabu. Haa ta'u anii fi haati keessanii qalbiin keenya guyyaa tokko isin biraa gadi deebi'een beeku. Kaleessa bakkuma mootummaan kun mootummaan jedhe maali mootummaa jenna afaanumatu nutti barate mootummaa jennee sammuu keenyarra keenne malee kuni mootummaa miti. Nama nyaataa bineensi nama walii galee namni bineensa waliin galee bara durree fi hantuunni walii galee mana tokko keessa jiraatu. Namni walii galuu dadhabee gaafa jedhamu hantuunni fi adurreen utuu afaan beekanii nu dhagaanii maal jedhu ni laata?
Ay mee sana anarraa isintu beekamee waan walii galteen qabu. Ay kaleessa galgala bakkuma ciisee kana osoo na dhukkubu waa'ee keessan kana odeeffadha jedheetuma mana abbaa Caalaa dhaqe. Manni abbaa Caalaas mana fira boo'ichaa ta'ee jira. Yaa ilmaan koo, guyyaa gaafa irrachaa irraa jalqabe manni abbaa Caalaa fira boo'ichaa kan ta'e siin jedhee obboleeyyan keessan sanii keessaa namni tokko silaa namni irracha irratti du'e 1,000 olii ammoo mana abbaa Caalaa kan isii kaasee fi waanuma kaleessa dhaqee achitti dhalate siyoo isin hubachiisuudhaaf. Caalaan guyyaa tokko mana taa'ee hin beeku, guyyaa tokkos boqotee hin beeku. Ay ijoollee ko kaleessa Caalaadhaanii ijoolleen koo suni akkam jiru jedhee gaafadhe. Caalaanis akka isin nagaa qabdanii akkasumas ammoo waan isin keessa jirtan tokko tokko natti hime. Anis waan inni natti himeeni yaaddoo keessa seenee yeroo 2-3 waa'ee keessan gaafadhe. Achi boodannillee waanuma kana malee wanni biraa hin jiru naan jedhee anis waa inni naan jedhu sana amanuu dadhabe. Amanuma dadhabee sammuun suni kiyyallee ta'uu gurri sunis koo ta'uu shakke akkuma amala kiyyaa sana 3-4 irra deddeebi'ee gaafadheen. Innis ariifatee waan jiruufi kanuma naan jedhee miila isaa kaasee na biraa deeme. Anis aariidhaani waan inni natti himu sane waan miira kiyya ol buteefi eessa deemta gurbaa jedhee lole. Caalaanis ay anarra baratee jira miiree suuta jedhee sagalee isaa sanin beektaa gadi qabuudhaani abboo obboleessa kiyya kana kan du'e hoteela tokko irra deemee barbaadaa jira naan jedhe. Hay maal obboleessa keetitti sababatte dhiiga isaatiin garaa guuttachuuf deemta jedheetanii lolee shimala harkaa qabu saniini rukutuufini qalbiin na kajeelte. Ammoo akkan yaade saniin turre. Sagalee isaa saniini sagalee garaa nama nyaatuuni lakkii yaabboo obboleessa kiyyaa bakki ani deemee hin barbaanne hin jiru. Amma jibbaata hoteela irraa erga mootummaan kun interpreter ammoo interneeta naan jedhe sila lamaan keessaa tokko isin warri barate isinii gala jedhee yaadaa cufee waan jiruufi achirratti Facebook afamoo fannasbuuk lamaan keessaa tokko akkuma isiniin jedhe achirra yoo reefuma isaallee maxxansanii jiraatanii
ijoolleen keenya yeroo ammaa kanatti fannasbuuka sanatti dhimma bahaa jiranii maqaa biraas natti himee ture. Ani maqaa sana yaadadhu. Sooloshimidaadha isin beektuu hin qajeelchitan jedheetuma yaada. Achirra yoo argadhe jedheetanii barbaada deema naan jedhee anis ammoo lola sanii dhiisee baay'ee gaddee mataa kiyya gadi qabadhe waan tokko yaadadhe. Yaadni sammuu kiyya keessa dhufe Caalaan yeroo reeffa obboleessa isaa barbaadu feesbuuka sanarratti gaafa wal dhabbii keessa na dhaga'u maaltutti dhagahamaa laata kan jedhu sammuu kiyya haduussee ilmaan koo akkan isinitti gaddee innis yoo isini gaddee jiraate deebiin isaa maal akka ta'u isinumaaf dhiisa. Mee gara gaafii kiyyaatitti isinii deema. Obboleessi keessan Caalaani otoo isin nagaa hin qabaatini nagaa qabdan jedhee isinii hawwe nagaa qaban jedheetuma mataa gadi qabatee natti hime sana dhuguma isinii nageenya hirriba gaarii rafuu jirtammoo kan ibidda keessaa rafuu jirtu laata? Kunoo ijoolleen biyya keessaa guddaaf xiqqaa hin jedhanii hirriba dhaabichaa biyya abbaa isaanii keessatti rafuu jiran. Isin biyya ormaa sana keessatti hirriba dhaabichaa rafuu jirtammoo hirriba gaarii rafuu jirtan laata? Waanan dadhabee jiruufis mootummaan kun cinaacha koo gara bitaa kana dirraasha isaa balleesse akka timaatimaatitti cafaqee walitti caccabsee hafuura baafachoo na dhooge. Kanaafani waan isinii dhaamu jiruufi waan jechoo jirus hafuurri isas ta'ee jechoonni na jalaa badu jiran. Ilaamee ijoollee koo hirribni dhaabichaa dallaa daangaa biyya ofiitiin dalagameeni garaagarummaa hin qabu. Yoo isinii lammii biyya keessaniitiif hirriba dhaabichaa hin rafne ta'e farra qabsoo diddaa gabrummaatti jennee yoo baanee isin himanne boruuf nun komatinaa. Diina biyya keenya saamee ijoollee keenya nyaachuuf guyyaa guyyaan ilkaan qaratu kanarra fuulleffachuu dhiiftanii walirratti duultan taanaan salphina guddaa keessa jirtu ijoollee ko. Kanuma isinii dhaamani. Ammoo kan biraa waanan isin gaafachoo barbaade waanuma Caalaan jedhe sana dhugamoo wadhabbiin keessanii dhara laata? Yoo dhugaa ta'e mee faasbuukama isin irratti walloltan jedhan sana irratti naa himaa. Yoo sobas ta'e soba ta'uu isaa naa raggaasa. Ani torbee dhufu dhaamsa keessanii fi ergaa keessan gurra kiyya qaree akka ilmoo haati gabaa yoo waa bittuufi ijoolleen teettee dimire
akka sanitti gurra kiyyaa akka hilleettitti dhaabsisee isin eega ijoollee koo. Ammoo akka naa deebiftani abdiin qaba. Haga sanaa fi nagaan naa taa'a. Torbaan dhufu xaaliyaa lammaffaa isinii erga. Nagaan naa taa'a ijoollee koo. Horaa naa jiraadhaa bulaa. Abbaa keessanii irra.